Egaa warri nu daawwattanii kana dura odaa nabee argitanii sin beekne bakki kun odaa nabeeti kan maanguddoota duuba mul'atu kun odaa nabee yoo ta'u odaa nabee kana keessatti odaa adda addaati jira gadaan hunduu odaa mataasaa qaba. Egaa teessoo kiyya godina Shawaa aanaa Liiban Cuqqaalati hayyuu gadaa tuulamaa kan duraanii abbaa gadaa tuulamaa kan duraanii amma immoo hayyuu gadaati. Amma hayyuu gadaati kanan Bocaalan ani Caalaa Soorin jedhama miseensa gadaa Birmajii hayyuudha. Isaanitti aansee gadooma kan nu fudhate Horobaleerraa Birmajiidha hayyuudha. Taddafaa ani abbaa gadaa Addasaa jedhama. Abbaa gadaa miseensa Meelbaa kanaati. Meelbaa gadaa Meelbaati jechuudha. Teessoon kiyya asuma odaa nabeeti. warra amma gadaa tuulama kana keessatti gadaa harkaa qabu jechuudha. Baay'ee gaariidha gaa hayyuun Naggasaan nu ibsuu jalqabdu. Mee odaan kun odaawwan kana tokko tokko nu ibsaati eegasan immoo waan asitti godhamutti deebina. Dhuguma akkuma amma tanaan jette wanti nan ibsu naannoon kun gadaa tuulamaa fi giddu galeecha. Duriyootti bakkee kana macallee karrayyuun illee macallee jaanjiillee jaambachoo ilmaan daacii bakkeen isiin seera itti baafattee seera itti matu bakka kana. Bakkeen kun gadaa tuulamaatiif kabaja guddaa qabasii sirni gadaa asitti nuu deema jechaadha. Waggaa 8 asitti nuu deema. Egaa bakkeen kun akkuma naan jettan gaafattanitti kun odooleen kun amma mul'atan kun 5 odaa 5tu beekamaadha as keessaa. Odaa 5tu beekamaadha. Odaa 5 kunan kan waliigala gadaa 5niiti. Yes. Kan waliigala gadaa 5niiti. Gumii immoo hoo asitti irreeffatanii asitti safuu godhatanii jedhan bakkee kana warraaqanii miseensi 5 yookiin immoo yaani 5 odaa 5 qaba. Odaa 5 kana keessa kun odaan laali olaanu suni kana maqancare suni kan Birmajiiti jedhama. Kan Birmajii jedhamee yaama. Odaan kuni kana oduun ta'e odaan gama bira dabarre tokko jira. Odaan gama bira dabarree jira Harroobaleeti jira. Odaan kuni kan Muudanaa jira. Kan Muudanaati jira. Odaan dakaa suni amma dambiin irratti biqiltee takka laalgate. Dambiin irratti biqiltee inni immoo kan Beelbaati jira. Odaan tokko jira odaan guddaan kan hundaa caalu. As keessa jira duuba kanaan jira golbatee jira. Ammas lagnee ilaaluu hin dandeenya. Odaa halchiisa jedhama. Odaan guddaan naannoo kana jiru odaan sani. Amma gaa kuni odaa waliigalaati. Bakkeen kuni bakka safeeffatan. Bakkeen kuni bakka wareegatti kennan. Bakkeen kuni bakka amantaati. Amantaa wal qabata. Bakkeen kuni kan gadaa 5niitu qixxatti ilaalama. Qixxatti ilaalama. Odaan kuni qixxatti ilaalama. Asitti
namni yaammatee waaqa yaammate namni bakkee kana yaammate sirna gadaa yaammate irraa argata. Yoo abaaranillee namni abaaree nama bira gachiin cuubamu. Bakkeen kun bakka safuu gadaa Oromoo. Kana ibsa. Asitti immoo maaltu godhama amma yeroo gadaa keessanii sirni isin gaggeessitan sirni dhibaayyuus haa ta'uu waaqa kadhannaa yookaan seera gadaa guuttannaa maal faa gootan asitti? Wanti nu goonu gadaani akka waaqeffataattis irreecha qabattee hin deemtu. Sirna aangootiin deemtu. Irreecha qabattee hin deemtu malee alangeedhaan deemtii, horooroodhaan deemtii, kallachaan deemtii, caaccuudhaan deemtii, calleedhaan deemtii, dubartiin isaaniitii seera kanaan odaa nabee hoo dhufan ka'oomsi isaa echaa ka'a oggaa jetti ilmaan ji'aan galaan ilmaan daacitirraa ka'a. Ilmaan daacitirraa ka'a. Ilmaan daaci keessaa jiddatu hangafa. Ilmaan daaci keessaa ji'aan galaantu hangafa. Ji'aan galaan immoo immoo jiddatu hangafa. Amma odaa nabee kana dhufuudhawa tana oduu as hin dhufne waan godhantu jira. Waan godhantu jira. Fakkeenyaaf hoggaa 8tti hoggaa caffee godaanan bara caffee sani namni walitti tokko ta'eeti ka'a. Oo ka'u echaa ka'a. Hawaashi ka'a. Bakka dubbisaa jedhamu kan walaaf galeechaa. Achii ka'a. Achitti abbaan ji'aan galaan gadi bu'a. Abbaan 5 naqa, abbaan 6 naqa, abbaan 4 naqa, abbaan 3 naqa. Gadaan kootu sirnan qaba sirna garaatan qaba jedhee jidda obotti erga. Jidda sooddootti erga. As deebisee galaanii obboleechisaa warra basaata ilmaan obboleeyyan isaa yaama. Achitti abbaa ji'aan galaa yaametti malkaa dubbisaatitti qalee ji'aan galaan wajjin abbaa ji'aan galaan wajjin qalee abbiseessisan keessatti abbaan ji'aan galaan jechuun ja'a. No, 5 abbaan ji'aan galaan jechuun 5 gadaa keessaa abbaa jaaniiti jira. Gadaan ofii abbaa geecha akkokatti warra ofii hammataa achumaan ka'aa addacha dhanquu kan jedhantu jira jidda keessa jira. Achitti wal ga'uu achitti gumii mari'atu hoo achi ka'an hoo malkaa dubbisaati ceenii achi deebi'an achitti mari'atu akka yoom kaanaa akkamitti kaanaa biitti qulqulluudhaayi xuriin qabduuyi waliin ajjeefneeyi warri wal ajjeese warra kam jedhee wal gaafatee achitti qulqulleessee addacha dhanquutitti mari'ata. Achi ka'ee eecha dhaqa. Qarree golbee dhaqa. Qarree golbee ittiin mari'ata. Achitti bokkuu 5 wal ga'eet bokkuu 5 keessaa kan gadaa caffee godaamsanii. Achitti wal ga'ee achitti hafee achi ka'ee achuma qaluu jammar horii qalaa dhufa. Bakka bultoodhaan dhufa. Odaa amdee kan jedhantu jira cuqqaalaa gadi jira. Achi simbulu. Achi ka'anii qilxuu gachii kan jedhantu jira. Qilxuu gachii san jala simbulu. Achi ka'anii malkaa 8 as kunoo lagni duukamu goda kana jala yaa'a. Akkana gadi yaa'a bakka qorqorroo sana kaabisanii achitti immoo 8 taphatu malkaa 8 jedhu. Kan malkaa 8 jedhanii achitti oduu 8 kan taphan oduu gabaxaarru kunneen dabran. Achitti wal ga'aniit wal eeganiit yeroo dabarfataniit achi kaanaan gadaa sun odaa nabee dhufu. Odaa nabee hoggaa dhufe bakkee kaneen salaamsata. Bakkee kana salaamsateet horoo balee ta'e bakkee kana salaamsateet odaa isaa dhaqee achi jalabu. Achi jalabu. Hommoo muudana ta'e achi ka'eet asitti dhufa kunoo odaa kana dhufa. Kana eebbifatee ofitti salaamsateet odaa kana dhufa. Odaan kun immoo kan muudanaati. Odaan kunoo sun immoo kan mirmajiiti. Innis odaa isaa nanqatu bakka isaati nanqatu inni naqa. Beelbenyi kun odaa isaa sani. Sani inni amma dambiiti irratti biqile. Dambiin immoo zoortee gumaa dubartiitti jalatti baaseera dubartii jalatti dhangala'a. Inni dambiin seera qabdi. Dambiin seera qabdi. Achi ka'ee kana magarfatanii jiru. Kana magarfatanii jiru. Warri beelbaa kana magarfatanii jiru. As jala ta'anii asitti korma qalanii isaan. Kana ani beeku akka kanatti deemti haa ta'u malee gadaan maal ta'a hoo jidda dhufee as ga'e jidda kophaa isaa as hin taa'u. Abbaan ji'aan galaan dhufee yaa.
abbaan lamaan liiban dhufee jira abbaan sadeen adaa dhufee jira bokkuun sadeen adaa dhufee jira bokkuun gaadullaa dhufee jira bokkuun aabbuu dhufee jira dabree kan galaan keessaa hungaa waliin ga'e immoo jecha sooddoo dhufee jira sooddoo hiyyaama obo hiyyaama dabree daaci hiyyaama bachoo hiyyaama jaanjillee hiyyaama kun hunduu dhufee walga'ee jira walga'ee egaa erga walga'ee ammasitti kun waan araaraa dubbanna amma guyyaa lamas guyyaa sadis guyyaa afuris in dubbata wal araaramanii wal beekanii wal baran warri rakkoo qabu warra kam gosti rakkoo qabdu gosa kam biitti rakkoo qabdu biyya kam jedhii wal gaafata hoo wal gaafatanii waarratan gadaan isaanii qadadduu taate kan ilmaan isaanii taate warra gadaa caffee godaafsanii ilmaan isaanii taate dhaqxee birbirsa magarsiti fitti birbirsa hawaash keechaa ba'a birbirsa hundeedhaan buqqisan hundeen buqqisaniiti hayyuun isaanii wajjin deemee bakkuma gadaan bultesan buleeti odaa amdee jala buleeti qilxuu galchii jala buleeti malkaa saddeeqaa taa'eeti achi as gala hoo amma sanitti birbirsisan lafan godhu akkanatti qabee ta'an karaa deemu hundumaa karaa lafaan tuqat akkanatti qabee ta'an ulfaadha hoo as ga'e bulaniiti waan bishaan isaanii midhaan isaanii laataniifiti bariisaa dhugaa qabu kormi 50 soo ta'e hoo bokkuun 50 ta'e kormi 50 hoo bokkuun 25 ta'e kormi 25 ilmaan daacii asitti qaltee hoggaa warratti bittii nyaataa bachos bootaaf tokkoon jira jillee bootaa tokkoon jira akka kanatti deema kana hoggaa qalanii warratan nyaatanii dhuganiiti gadaa wal gaafattee walitti dhaadattee maal hojjette namni harka qulqulluu namni diina deebise namni horoo baay'ise namni sa'a hori namni nama hori namni sanyii midhaanii qonnaan hori namni waan guddaa hojjete asitti walitti dhaadata qabeenya naa ta'u duula naa ta'u gootummaa naa ta'u gadaan kan warri miseessanii asitti walitti dhaadateen kan hoggaa xumura hiriiran nyaatanii dhuganii hiriiran karaa caffee dongoraa deemu. Caffeen dongoraa duuba kana. Achi dhaqanii achitti taa'anii seera waaqaa lafaa tumatanii qumbii qammasanii qumbii kan qammasu abbaa muudati. Qumbii qammasanii hoo abbaa muudati illee dhabitura abbaa muudaa keenya baaletti gale. Oduma rooba itti gadi muudura gale baaletti gale asii ka'ee buqqa'ee baaletti gale asii cuqqaalatti dabree cuqqaalaa gadi bee baaletti gale inni achitti hafe haa ta'u malee warri bakka achitti hafe suni warri abbaa muudaa sun isa matu hoggaa 8 qumbii damma qabee achitti damma qammasiisee seera waaqaa lafaa achitti lallabaniiti eechatti achi bulanii achumaan naannaanii caffeetumaatti galu. Caffeetumaatti hoggaa galan seera lallabu galgala seera lallabu seera tumuu. Achitti hoo dhaqne seera akkamitti akka lallaban nutti argisiistu achitti. Achi naqama jechaadha. Akka kanatti deemaa kanuma akka kanatti deema seerni. Baay'ee gaariidha. Abbaan gadaa tokko yoo gadaa fudhate tartiiba nutti himtan kanaan eegaa yeroo tokko dhufee seera isaa guuttatee booda amma yeroo hagamiin as deebi'ee odaa nabee kanatti sirni godhatu jira. Odaa nabee kanaa erga galee caffee dongoraatti erga galee caffee tumaatii erga galee handoodee tumaa jedhan hoggaatti walitti deebi'antu jira. Seera caffee tumaatti lallabanii tumatanii fixansanii sooddo ittiin gala obo ittiin gala jidda ittiin gala jille ittiin gala ganna san seera kana gadaa shananutti himan kana tumanne gadaan teenya tana fakkaatti akkana tumanne jedhaniit achitti wal harkatti qaba gadaan biraas harkatti qabuu dandeechi saffooyyeessanii fidaniit hoggaa saniitti dhaka kora godaananii guyyaa sadii okitti afurlee ta'uu danda'a hoggaa dubbiin namaan guulte achitti seera tumatanii seera xumuraa achitti lallabaniit seera Oromoo gabaroo jedhanii addaan fo'aniit seera hangafaa quxisuu addaan fo'aniit namni sadii siidaa koree lallaba. Siidaa koree lallabee gadaan teenya tana fakkaatti waan hundaa lallabeet in gallaan gootachuu bichaadha gadoomuu bichaadha kan. Wanni itti dabaltan hin jira. Asirratti gaaffii tokko hoggaatti dhufanii seera hoggaa darbe laallame san
Kan fooyyee sun fooyya'uu an keessaa immoo aadaan itti makame keessaa baasochaadha. Akka amma konstitushinii kana ammeen diyaagoon yookaan asirreessuun yookaan bakki fooyya'uun jiru kana akkas fooyyessochaadha. Kana fooyyessaniiti hoggaa 8 guutuu gadaa isaanii geejjibu. Hoggaa tokkoof ittiin bulanii booda hunduu caffee ofii itti mari'atee. Galee kaf seera fooyyeffatu caffee ofii seera fooyyeffata. Kan seeruma gadaa daacitiin an bula jedhe daacumaan bula. An fakkeenyaaf jilli amma laga gama jira. Kormi isaanii asin dhufa. Ulfaan isaanii asin jiru. Lafti kennameefii jira. Hara dabbalii fi birbirsa wannoo itti kennameef. Adda qabu. Bachoos marab caffee jedhama. Caffee bal'oo jedhama. Achitti seerri kennameef. Asii kan fudhatan achumatti dhangalaasa. Sunis achi fudhatee achitti dhangalaasa. Seeraa fooyyeffachuu danda'amu. Amma fakkeenyaaf seerri inni tuqame malee seerri jilleetti hojjetamuu fi aadaan jilleetti hojjetamu asitti hojjetu tokko miti. Garaagarummaa qaba baay'ee. Kana akkas deema. Baay'ee bareedaadha. Amma akkuma abbaan hayyichi keenya olaanaan isinii ibse Laggasaa Nagahoo ibse kanatti haalli ittiin dhufaatii isaan ibsan kun akkas fakkaata. Yoo as ga'an akka isaan itti wal qoratan gaaddisni naannoo kana jiru hunduyyuu gosa gosaan jala ta'anii gosa gosaan wal qoratu. Ka oduu gumaan baasin dhufe kan gumaa nyaata dideetoo dhufe asitti wal qulqulleessa gosa gosaan taa'ee. Egaa wal qulqulleessee booda walitti makamee bakka tokkotti walitti dacha'a. Egaa walitti dacha'ee akkuma isaan jedhan dhumarratti kan irratti walii galan gumaa nyaata didee yoo gumaa baasuu didee as ga'e of keessaa baasu. Hin kadhata. Sirna gumaa raawwadhaa aadaa keessaa nan baasinaa jedhee hin kadhata. Akkasitti bara dhufuutti qulqullaa'ee dhufa jechaadha. Kanatu raawwata. As galatti ka odaa walii galaa kun bakka qorii itti nyaadhaa dhumarratti yoo asii ka'uu fedhan as jalatti wal ga'anii walitti dhaadatu. Walitti dhaadatanii ka injifatee qoriin banamaaf. Qorii isatu maqaa isaatiin qoriin hundi dhufe maqaa isaatiin nyaatamaa injifate jedhamee gootummaa hojjetan dhaadatu jechuudha. Gootummaa hojjete waan qabuun waan gaarii hojjete hundaan hin dhaadata. Hin dhaadataa walitti dhaadatu. Wal caalummaa isaanii immoo kan dadhabee jalaa deebi'e kun jalaa deebi'a inni kophatti hafee gaafa geerraree too fixate namni isaan morkoo dhabame inni mo'ate jedhamee qoriin banamaaf. Qorii san nyaatee nyaachisee asuma bokkuu isaa qabatee ulfaa isaa qabatee faajjii isaa qabatee abbaaf faajjii qabatee dura deema. Abbootiin bokkuu haadholiin bokkuu isaa qabatanii faajjii wajjiniin asuma buqqisanii deeman. Kana baay'ee gaariidha. Wanni itti dabaltan jiru. Kana keessatti wanni amma yaadni ka'aa ture kuni yaaduma sirna gadaa kana adeemsa kana egaa amma akkuma laallu kana akkuma asii hayyichi nuun jedhe kana adeemsa sirna gadaa godaansa keessatti adeemsi isaa maal fakkaata kan jedhan kana bal'inaan nu ibsanii jiranii godaana biyya safuu biyya safeeffannaa biyya wiirtuu sirna gadaati jennee tika fudhanne egaa bakkee kanatti godaanan kana durreen akka meelbaa akka gadaa meelbaatti barana kan karanatti dhufnuudha. Karanatti dhufnee immoo sirna keenya kana kan jiru kana muudanatti an dabarsinuudha. Si'aayinarra jirraa jechaadha. Muudanatti dabarsinee muudannis immoo akkuma gadaan meelbaa kana maal hojjete kan jedhu kun akkuma isaan duratti jedhan dhaadannaan jedhame sun gadaa kan akkamitti dabarsitee akka gaariitti dabarsitee immoo akka fafeetti dabarsitee kan jedhu sun walqeequun hin jira jechaadha. Gadaan duuba fuuldura walqeeqaa wal hubataa gadaa keessa maaltu eenyutti tolchee abbaa gadaa kamtu tolchee abbaa gadaa kamtu immoo mucucaatee balleessirreen jedha shololaate mucucaatee jedhama. Akkasitti wallaalee raawwatee kara amma jedhamu kana kara caffee kana deema jechaadha. Egaa caffee kana immoo waggaa deemu akkuma jedhame kana asitti namni wal qulqulleessete tokko lama. Enumaayyuu namni sirna beeku namni harki isaa xurii namni nama ajjeese namni balleessu asuu dhufuu salfataa jechaadha. Waan san fixatu malee. Haa ta'u immoo namni tokko tokko waan san duubatti hin beeku tasa keessarree makamee waggaa dhufe asitti wal qulqulleessaa jechaadha. Bakkee kanatti wal qulqulleessee deema malee gadaan qulqulluudha. Gadaan nagaa, gadaan jaalala, gadaan namni gadaa waliin deemu qulqulluu garaa tokko ta'ee of keessaa waa hundaa balleessee qulqulluu ta'ee waliin deemu qaba kan jedhamu kana. Egaa kana keessatti amma wanni laalamu nuti amma karanatti gisee dhufnee kara caffee kana deemnu
yoo achitti namni godaanee bara isaa waggaa 8 waan ittiin hojjetu sana akkuma asii ka'e kana wanni isaan murteeffatanii jira. Tumaa keessatti seera keessatti jechaadha. Ifooyyaa jechaadha. Baranarree fooyya'uu danda'an beekamu. Fakkeenya amma gumaa keessatti beenyaa kaffaluu keessatti maaltu fooyya'ee kan jedhamu amma fakkeenya amma kan konkolaataa namni konkolaataadhaan gommaadhaan gaariidhaanis haa ta'u baajaajiidhaanis konkolaataanis haa ta'u nama dha'ee gumaan isaa meeqa waliigala 80 jechaadha. Kuni fooyya'ee kan dhufe jechaadha. Duraanirraa fooyya'ee kan dhufe jechaadha. Maal 80? Qarshii 80,000. Qarshii 80,000. 32 akka isaaraatti yookiin akka beenyatti ta'e 8 gumaa namaati jechaadha yeroo hundaa. Kanaaf kuni amma fooyya'ee kan barananuu ittiin hojjechaa gumaa namaa ittiin baasaa kan turre jechaadha. Oduun ida'in oduun hir'isin jechaadha. Wanna caffeen tumte san tumaa baay'eedha. Kan ilkaanii hin jira, kan lubbuu hin jira, kan cabe hin jira, kan buruqe hin jira, kan harki cabe, kan harki murame, kan ijji badde, kana hundaa caffee irratti tumaa san fudhatee akkuma hayyicha si jedhe san naannoo isaatiitti hojiirra oolchaa jechaadha. Saniin dabsu waadaa fudhatee alangeedhaan qumbii akkuma jedhame waadaan itti tumame waadaa sanoo cabsee waan biraa kan hojjetu ta'e gadaan isa gaafatti cibuu manatti fidaa seera tumame sanii cabu dhangala'u isa san hojjetee waggaa 8 kana haala gaariidhaan hojiirra oolchee kan dhufutti immoo gadaa dhufutti ammanu gadaa mudanaa kanatti dabarsine jechaadha. Mudannis immoo akkasumatti fudhatee ittiin hojjetaa jechaadha. Akka naannoo tuulamaa keenyatti akkatti hojjenna. Akka naannoo biraatti immoo an biraa ta'uu danda'a jechuu barbaadeedhaan kanuma dabaluu barbaadeedha. Baay'ee ulfaadhaa itti fufneetuma sagantaa keenya hojjenna. Egaa naannoo Odaa Nabee kana baay'ee isaa lafti jalli qotamee jira. Akkuma argitan lafti kun lafa aadaa waggaa kuma hedduudhaaf kabajamee ture. Odoo naannoon isaatis kabajamee silaa baay'ee gaarii ture. Haa ta'uu qonni baay'ee tokko jalatti siqamee qotamee jira jechuudha. Dhakaan bu'uuraa kun kan maaliiti? Dhakaan bu'uuraa kun amma gadaan teenya tuni bara baraan mootummaadhaan laafaa dhufte. Waggaa 20 irraa gadaa bara gadaa roobalee miidiyaan dabree waan hunduu godhamee duraan nama hidhani abbootii gadaa kan jedhamu kun hojjaa malee alteechan yaa'ii baay'ee nama hidha warri mootummaa duraanii. Bara san keessa abbootiin gadaa dhagneet mootummaa eeyyamsiifnee bakkee kana seeraan akka bahu goone Oromoon guutuun akka dhufu godhame Oromoon baay'ee yaa'ee asitti dhufe. Gadaa roobalee keessa bakkeen kuni bakka seenaa keenyati. Lafti kun waa kallalamu. Daangaan isaan waa godhamu jenneet gadaa Odaa Shananuu. Odaan Shanan bakka jiru kun Odaa Shananuu keessa akka nuu oolu. Keessa akka nuu oole lafti isaa akka kallalamee misooma seerri fuudhaa heerumaa seerri caffee seerri gadaa Oromoo asitti halallabu jenneet kana mootummaa abbaa duulaa gammadaa ta'uu kan hojjetu asitti dhufanii laalanii Odaa laalanii siidaa bu'uuraa bakkee kana nuu dhaaban. Siidaan kun siidaa sana. As gubbaarratti bara inni dhaabbatallee himaa asirraa buqqeessee manatti galchan malee bara inni dhaabbatallee himaa siidaan kun kanaaf dhaabbate jechuudha. Egaa sani warra gadaa ofii immoo wanni kun akka hojiin ijaaramu ergasii amma mirmajiin fudhateeti oduma gaggaafatu innis gadaa isaa fixa. Innis gadaa fixatee amma horoonni ogdi beelbenyi itti seene beelbenyis oduma onnoo jedhu kana waan kana wanti kun ulfaataadha. Maali ulfaata waggaatti namni naannoo kana lafa qoteera. Lafa waan qoteef lafa tikkii isaanii mallaqaan waan adda addaatiin yoo mootummaan gidduu keessa galee gimmitii kaffaleen malee rakkoo waan ta'eef amma kana turuu dandeenya. Ammas immoo barri kun amma itti deemnu kun bara gadaa mudanaati. Gadaan mudanaa kun maal akka godhu gadoo mudanaati.